hindhaanamna jettaniituma mataa keessanii himuu hin barbaachisu. Dhaannee argamnaadha. Alaabaa keenya biyya teenya keessa dhaabannaadha. Walga'iin Finfinneedha. Finfinnee wal arginaa jettanii dhaadatanii gadi bahuudha. Uummanni hambaa yoo kennus yoo dubbatus ifta'ee jiraata. Mee ifta'aatii gadi bayaa yeroo san waraana komadhaa. Ifta'aa gadi bayaa. Magaalaan Oromoon keessa hin jirre kumni tokko hin jiru. Yoo waamichi godhamu magaalaa irra guddootu namni dhibbi baya. Magaalaa irra guddoo namni dhibbi bayee argama. Maaliif kun ta'a? Akka namaa sammaan taane namni maal dalagaan maal dalaguu qabaa maal laalle. Callisaniituma kaleessa akkas taane har'a akkas taane jedhanii waa himachuurra gabbayanii akka namaa san lubbuu teeyyitti murteessee ani ilmaan kiyya alhamdulillah mana bal'aa keessa jiran nyaachuu jiran dhuguu jirani. Waraana kiyyaaf waan qabu yoo ngumaache maaltu narraa hanqate jedhee namni gadi bahuu qaba. Waraana kiyyaaf yoo angumaache. Biyyi teenya tan har'a beelaaf bonaan dhumattu osoo nuti mootummaa qabaannee beelaaf bonaa hin dhumattu. Maaliif bonni bakka jiru lafa gannattu bishaan lafa ganna qabdu san bishaanis yaachi dhaqa. Lageen gugurdoo santu baqaqee yaachi dhaqaaf. Karaa baasanii fi laga baasanii fi geessan. Gumaachaan nuti ummata keenya beelayaan hin jiraachisnu jedhu kun yoo nuti lubbuu keenyaaf horii keenya akka gaarii gumaachinee bilisummaa arganne waan feene arganna jedhaa san beeka. Kaan bona fixa, kaan xiyyiiti fixa, kaan beela fixa. Kana keessaa bayuudhaaf lubbuu wareega hin qabne kana warra kafale kana bira dhaabannee waan isaan barbaachisuun garaan kenninee waan beefeenu san argachuu dandeenya. Waraana keenya yoo bira dhaabanne waan feene argachuu dandeenya. Osoo waraana keenya gumaachaa hin godhin waraana keenya komanna. Uummanni TDF yoo isin fudhatan nama ganna 18 gahe maqaa Tigree himatu horiin inni baasu gaafii hin qabu 2,000 oliidha. Irratti muranii murteessan. Ummata ani haa beelayu wara biyyiti haa bilisoomtu namni kiyya haa bilisoomu osoo akkasitti tumamanu waan qabu walii gumaacha. Kennaa immoo cal'iseetuma ciisee maal dalagu jiraa hin jedhuuti. Maal dalagu jiran jedhee nama gaafata. Maal dalagu jiranii miti maal dalagu jira jedhaa mataa gaafadha. Yoo namuu mataa ofii gaafate wani martinuu qajeelti. Kanaaf gaa hedduu haasa'uun hin barbaachisu. Sa'ni abbaan gaafa cabse ormi ija baysaa jette Oromoon. Sa'ni abbaan gaafa cabse ormi ila baysaa jedhan. Nuti wal arrabsuudhaaf uma diqqoo takka nutti fakkaata. Jechi afaan kanaa nama bayu hin deebi'u. Hagam nama miidhaa ammoo kayyedhaniin santu beeka. Kayyedhe sun ammoo maaliif akka jedhena. Sometimes osoon laalle jedha namni kenna. Waan jedhu san laaluu qaba. Waan afaan kiyyaa bahu maaltu baya hagam nama miidha, hagam nama ta'a, hagam nama hamilees barbaachisaadha. Kanaaf ummata kiyya jajjabina, jaalala, kabajaa walii qabaachuun barbaachisaadha. Yoo nuti jabaannee walii gurmanne, yoo nu jabaannee wal bira dhaabanne ormi nu bira dhaabata. Oromoon maaliif addunyaa tanarraa akka warra TDF dubbatan kana maa hin dubbanne yoo nuti jabaannee waraana keenya jabeessine jabinna keenya kanaaf ardhaa hagana gadi bayanii sinii gara waraana adda bilisummaa Oromoo jedhanii dubbatan malee osoo waraanni sun jabaatuu baate namni maqaadha yoo hin jiru. Nama jabaa addunyaan tun bira dhaabatti. Nama jabaa addunyaan bira dhaabatti. Jabaa kana ammoo eenyu jabeessuu qaba. Manaa gadi bayaati gochaa waan silaa godhamuu qabu godha. Namoonni garii yoo haasawan kaleessa aabaa on nu gurguratte akkas nu goote borus akkana nu goote wanni aabaan isin goote hin jiru. Gantuu fi abbaa garaa waan isaan dalagan aabaa jedhanii himuun hin barbaachisu. Yeroon sun dabree jira. Yeroon kun yeroo nuti tokkoomnu. Yeroon kun yeroo nuti waan mareef irraa eenyu. Yeroon kun yeroo waliin dhaadannu. Yeroo kun yeroo waliin dhukkubnu. Yeroo kun yeroo wal bira dhaabannu. Sinigalee waraanni keenya garaa qullaa hidhatee lola. Sinigalaa garaa qullaa garaa isaa dhagaa itti hidhatee beelaa dheebuu san obsee baddaa gammoojjii keessa deemee lolaa jira. Kanaaf nuti ammoo osoo waan godhin waraana keenya ani afaanuma nama waraana keenya irraa waa himu kana
هدونا تلقاهما لقمان سنين يتشوراف كناف حاولي درمانو درمتشونا ما فيسيسا ورميا نبيل صومتي تا أورمو تاتي درست أورموتي هنكرن نهن هن نهن سام نبيتين نرتي أبابي يومار أمني أبابي يومار رامول كمني كناف ججبادا نسنين يرى ججبنا نسنين هاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب فيسبوك جاي إلى حررتو راه صاف صومالي ماكو هذا الشيء I'm sorry صومالي جينا نقول لو أنكو قصبنا هاي وأقانا ريابتين واليه waxaan ka hadlayaa waxyaabaha ku saabsan anaga oroma ahaan qaaska nooca hase ahaatee xaaladaha hadda ka jiro Ethiopia hada ogtihiin ama ala socotaan marxaladaha hadda Ethiopia ka socdo waxyaabaha ku saabsan aan ka hadlayay waxa kamid ahayd waa u jeedin Ethiopia kala guurkeeda inay kala socoto laakiin anaga haddaanahay ummadda oromada ama dadka Ethiopia degan ee Soomaalida waxaan nahay dad walaalo ah xidid ah maaragtay waxa aan anaga weynay idinkana waa nala weydina u maleynaya hadii aad maaragtay dawladda Ethiopia support garanaysaan gooniyo idin tahay laakiin dadka xornimo doonka ah ama xornimadooda u dadaalayo hadaa tihiin fadlan waxaan idin leeyahay anaga waxaan nahay dad daris ah dad ehel ah qaraabo ah waxyaabaha hadda lagu dhaqaaqayo waqti hore ahayd in maaragtay aad dib u ogaataan waxyaabihii hore nooga dhaxeeyay haddana naga dhaxeeyo dad walaalaha oo isku dal ah isku deegaan ah isku diin ayaynu nahay dawladda Ethiopia burburkeeda waa u jeedan way kala socotaa iyada kala socoto kii lahaani Ethiopia isu keenaa ma Ethiopia midayna wax midoobaya ma laha waa dad kala nooca kala shaati ah hadii xataa la midoobayo qof walba isagoo xor ah oo wadankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa xor u ah inuu ka qayb galo ma aha aniga aan ku juujuubo oo aan ku heesta la heesta ii noqo saan raba aan ka suubsado ee aan ku dhaho isku dadaanahay Ethiopia waa qowmiyad wadan aad u weyn oo qowmiyado badan ay ku wada nool yihiin qof walbana uu u baahan yahay inuu xor u noqdo meeshuu degan yahay iyo xoolihiisa iyo dadkiisa iyo dantiisa iyo afkiisa marka aan leeyahay waxa anaga aanan haysan idinka gaar u haysataan inay jirto u maleyn maayo dhibaan anaga na haysanin idinka inuu dhibka anaga na haysto inuu idinka idin haysto ka daran waa ogahay laakiin dadka mar walba la isku diraayo waa dadka dariska ah dadka ehelka ah dadka qaraabada ah maaragtay hadda aan wada dariska nahay Soomaalida Ethiopia degto balaalnagu dad walaalaynu nahay dad wada diin wadaagaynu nahay dad eheleynu nahay darisnimada waa muhiim in la isu aqoonsado oo la is xishmeeyo wada dhalashadu waa sidoo kale dhibaatada hadda Ethiopia ka socoto dadka qaarkood aan waxba fahmin la isu adeegsada yaanan la isu keen adeegsanin yaanan la isu keen adeegsanin yaanan la isku keen dirin yaanan nala kala dilin dad yahow waxaanu nahay waa ogtihiin qof walba wuxuu halgamayaa inuu xor noqdo wadankiisii iyo dadkiisii iyo diintiisii marka lagu dhaho Ethiopia waa hal